immoo walitti naquun qabdu. Walitti naquu miti kun. Naqxee walitti nu naqxee kana wallollee gaafas ufee wallollee irra galgal. Natumuuf malee maaltu isaaf? Anaa fi isa walitti naquudhaaf immoo kaayyoon kee maala? Kaayyoo akkamii qabda na bira? Ani dhimma keessan hin ilaallatu ana. Maalani wanti meeqa yoo ta'u dhufee gorsa siif kenneeraan. Akkasiin godhanii dhiyeessiin jedheera. Jechuu qabda ture. Osoo ati hiriyaa kiyya dhugaa taate ayyuu karaan itti deemtu sirrii miti. Sirriidha ati onnee kee dhaggeeffatte miti. Jaalattee waan ta'eef nama kana nama jaalattee kaayyoon kee maali? Isa waamtee qophaa isaa soofsisuun kee maaliif barbaachise? Anatti haasa'uu dandeecha. Ammaa booda akkanatti hin dubbanne akkana gorsitu hin barbaadu narraa taa'i. Jaarsa ani wantan godhe keessatti seenuun qabdu yaada keeti jettee bilbiltee bahuun danda'ama. Maaliif jaarsa kootitti bilbiluu si barbaachise? Maaliifan bahaa? Ati nama namuu dhageessu miti. Sa'idiin garuu dhageessa. Isatti si seerachuu kootti immoo hin gaabbus jalqaba lammaffaa isa bari. Sa'id isa jettuuf immoo waan tokko sitti immoo atiif sa'idoon jechuudha walittuun dhuftani. Ati dhuftee akkasitti mucaa arrabsitee bukkee irraa kaaste inni garuu dhufee na deeggare. Mana tokko galtu miti. Ati eenyu waan taateef anaa fi Sa'id natti hin deemin. Anaa fi Sa'id walitti fiduuf deemta. Maaltu si galche? Waa'ee kiyyaaf ani Sa'idiif ta'uu baadhee maaltu si galche? Atuu nama taatee gabaabina kanaan natti haasofta akkanatti gadi situ mudaayu. Yaalika. Waan tokko sitti mattisiif dabala yoo si hanqate. Jechoota siin jedheen beeknes naan jedheera. Fakkeenyaaf ayyuun Sa'idoodhaaf buskutii taate beetti. Buskutaa koo siin jedhee? Jedhee hin dhageenye. Maal jettee re'aati? Ani immoo. Jedheeni kawaanan jedhee isaan immoo isa gaafadhume. Yaada biraa qabdaa Sa'id wajjin wanni ati maal barbaadde amma? Ayyuu maal inni ati? Sa'id naan hin jedhin. Sa'id taanaan immoo jechoota naaf malan naan jechuu qaban naan jedheera. Wanti haaraasitti ta'u hin jiru. Siif galee? Inumaayyuu jechuudha inni itti tolus danda'an beeku. Sirumaayyuu irbaatan si affeera naan jedhee ture. Ana naaf hin mijanne nan dhiise. Gara Gondariin deema ijoollee koo barbaacha jennaaniin ijoollee isaa argatu anarra ijoollee isaa wayyaaf jedheen deemedheen. Wanti si ajaa'ibu hin jiru. Siif galee? Qashtii koo buskuta koo naan jechaa ture. Ati dhuftee mucaa arrabsitee na tuffattee deemte miti? Nama ani jaaladhe tuffattee deemte. Inni immoo nama jaalalaati ati addayyuu naan jedhe. Nama barbaadde filattee jaallachuu dandeessa. Ati immoo nama jibbamtuyyuu miti. Nama jaallatamtuudha. Nama qalbii qabdudha. Nama addaati ati naan jedhe. Uumamni kee addaa naan jedhe. Anis immoo waan sitti himaa atiif inni walittuu hin dhuftan kanan sin jedhe kanaafan innis nama addaati. Ati sodo nama addaa taate akka isaatti bareeda ture. Ani nama addaa miti. Inni nama addaa ta'e nama addaa nama jaalala. Yaanni isaa ilaalchi isaa obsi isaa even maaliif akka inni isaa waame otoo hin beekin na kabajee manaa dhufee manaa bahee manuma naannoo keessan dhufee dubbise. Mana ijaargaa kee jibbeen immoo isayyuu kanan alatti waamee dubbise. Inseenna mana kootu waliin deemnee ayyuu gaafannaa rakkoon qabu naan jedhee ture. Akkasiin hin lolleeyyuu natu itti hime. Silaa yoona bu'aa kee argattee turte. Ati gaafa sana na waamtee mucaan beekne mucaa quba hin qabneeyyuu dhukkee irraa kaaste. Inni garuu dhufee gaafa itti himu ayyuun akkas jette akkana gootu jennaan dogongora kee amanee si galeera na dhagaa jirta miti. Dogongora kee amanee na dinqisiifachaa tureyyuu sirrii akkan ta'e natti himaa ture. Akka yaadatti immoo yoo garaas xiqqoo baatee akka amantaa isaatti lamaa sadii eeyyamama naan jettee turte. Hin eeyyamame. Sadaffaa ta'uu fiire. Dhugaa rabbi bilbila koonaa qabame shaashii sirreeffadha. Lafa kaachuu dandeessa barbaada. Waan kaa'adda rakkoon qabu. Rakkoo qaba. Sadaffaa ta'uu si amaare? Sadaffaa taataaf. Rakkoon qabu. Jaalatteessa jechuu. Buskuta koo siin jedhee waan hundaa siin jedhe. Erga buskuta koo siin jedhe erga waan hundaa kanaa sooftan ani kabajaan sitti haasa'uun koo anaaf faayidaa akkamii qaba? Erga buskuta koo siin jedhe erga waan hundaa kanaa sooftan ani kabajaan sitti haasa'uun koo anaaf faayidaa akkamii qaba? Waa'ee kiyyaaf ani Sa'idiif ta'uu baadhee maaltu si galche? Atuu nama taatee gabaabina kanaan natti haasofta akkanatti gadi situ mudaayu. Yaalika. Waan tokko sitti mattisiif dabala yoo si hanqate. Jechoota siin jedheen beeknes naan jedheera. Fakkeenyaaf
Fakkeenyaaf ayyuun Sa'idoodhaaf buskutii taate. Maayyuu jechuudha inni itti tolus danda'an beeku. Sirumaayyuu irbaatan si affeeraa naan jedhee ture. Ana naaf hin mijanne nan dhiise. Gara Gondariin deema ijoollee koo barbaacha jennaaniin ijoollee isaa argatu anarra ijoollee isaa wayyaaf jedheen deemedheen. Wanti si ajaa'ibu hin jiru siif galee qashtii koo buskuta koo naan jechaa ture. Ati dhuftee mucaa arrabsitee na tuffattee deemte miti nama ani jaaladhe tuffattee deemte inni immoo nama jaalalaati ati addayyuu naan jedhe. Nama barbaadde filattee jaallachuu dandeessa. Ati immoo nama jibbamtuyyuu miti nama jaallatamtuudha nama qalbii qabdudha nama addaati ati naan jedhe. Uumamni kee addaa naan jedhe. Anis immoo waan sitti himaa atiif inni walittuu hin dhuftan kanan sin jedhe kanaafan innis nama addaati. Ati oduu nama addaa taate akka isaatti bareeda ture. Ani nama addaa miti. Inni nama addaa ta'e nama addaa nama jaalala. Yaanni isaa ilaalchi isaa obsi isaa even maaliif akka inni isaa waame otoo hin beekin na kabajee manaa dhufee manaa bahee manuma naannoo keessan dhufee dubbise. Mana ijaargaa kee jibbeen immoo isayyuu kanan alatti waamee dubbise. Inseenna mana kootu waliin deemnee ayyuu gaafannaa rakkoon qabu naan jedhee ture. Akkasiin hin lolleeyyuu natu itti hime. Silaa yoona bu'aa kee argattee turte. Ati gaafa sana na waamtee mucaan beekne mucaa quba hin qabneeyyuu dhukkeerraa kaaste. Inni garuu dhufee gaafa itti himu ayyuun akkas jette akkana goote jennaan dogongora kee amanee si galeera na dhagaa jirta miti. Dogongora kee amanee na dinqisiifachaa tureyyuu sirrii akkan ta'e natti himaa ture. Akka yaadatti immoo yoo garaasti qubaatee akka amantaa isaatti 2-3 eeyyamama naan jettee turte. Hin eeyyamame. Sadaffaa ta'uu fiire. Dhugaa rabbi bilbila koo naa qabame shaashii sirreeffadha. Lafa kaachuu dandeessa barbaada. Waan kaa'adda rakkoon qabu. Rakkoo qaba. Sadaffaa ta'uu si amaare? Sadaffaa taataaf. Rakkoon qabu. Jaalatteessa jechuu. Buskuta koo sin jedhee waan hundaa sin jee. Erga buskuta koo sin jee erga waan hundaa kanaa sooftan ani kabajaan sitti haasa'uun koo anaaf faayidaa akkamii qaba? Maaliif jaarsa kootitti bilbiluu si barbaachise? Maaliifan bahaa? Ati nama namuu dhageessu miti? Sa'idiin garuu dhageessa. Isatti si seerachuu kootti immoo hin gaabbus jalqaba lammaffaa isa bari. Sa'id isa jettuuf immoo waan tokko sitti immoo atiif Sa'idoon jechuudha walittuun dhuftani. Ati dhuftee akkasitti mucaa arrabsitee bukkee irraa kaaste inni garuu dhufee na deeggare. Mana tokko galtu miti? Ati eenyu waan taateef anaa fi Sa'id natti hin deemin. Anaa fi Sa'id walitti fiduuf deemta. Maaltu si galche? Waa'ee kiyyaaf ani Sa'idiif ta'ee ta'uu baadhee maaltu si galche? Atuu nama taatee gabaabbina kanaan natti haasofta akkanatti gadi si tumudhaayyuu. Yaalika. Waan tokko sitti mattisiif dabala yoo si hanqate. Jechoota siin jedheen beeknes naan jedheera. Fakkeenyaaf ayyuun Sa'idoodhaaf buskutii taate beetti? Buskuta koo sin jedhee? Jedhee hin dhageenye maal jettee re'aati? Ani immoo. Jedheeni kan waanan jedheen isaan immoo isa gaafadhume. Yaada biraa qabdaa Sa'idoo wajjin wanni ati maal barbaadde amma? Ayyuu maal inni ati? Sa'id naan hin jedhin. Sa'id taanaan immoo jechoota naaf malan.